Kanina qabadhee dhufee mata duree dubbii sagalee waaqayyoo irratti dubbadhu tokko yoo jiraate inaaffaan nama akka ajjeestu si godha yookiis immoo ofii kee akka ajjeestu si godha. Isas immoo qabxii 1 2 amma 3tti wajjin ilaaluu dandeenya. Galanni waaqayyoof haa ta'u obboloota keessaniif sheer godha. Baabzawii dubbii waaqayyoo kan na caalaa dubbatan jiru, kan na caalaa lallaban jiru. Na sagalee waaqayyoo immoo akka nuti dubbii waaqayyoo dubbannu. Mootummaa waaqayyoo amma barbaade namni yoo dippiloomaa baratee, digirii baratee, raajii lallabee faarfatee የእግዚአብሔርን መንግስት ፈትኖ የመድረስ አንችልም። የእግዚአብሔር ታላቅነት ጥግ ምን ያህል እንደሆነ ተምረን አምልከን አገልግለን አንጨርስም። የገባንናል ግን ዝም ልንለው አልችልም። ጴጥሮስ ይሁዳ መቃከናኒ ለለብና መቃከና ዋንጎዲና ናፈንደርስና ዝናን ይሳርግን የፍሰደገኝ ዱባችሁን ይስኑ ዘዳን ስለዚህ ዋይ ዋቀዮ akkanamaaf galetti dubbachuun faarfachuun isuun hin danda'amu. Nakka kootti gaarummaa waaqayyoo keessa koo jira akkan isa faarfadhuuf. Anayyuu xiqqashuu kana, anayyuu mucaa kana gaddeebituu kana qomoo gaariirraa kan hin taane sana filatee dubbachuun dhiisu. Gatiin waaqayyoo caafanni qulqullaan galata qofaadha jedha waan ta'eef galanni waaqayyoof haa ta'u sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko nuuf dubbisee kara ergaa kootti darba. Macaafa faarfannaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaaseenaan dubbisa. Akka jedha namni akka gorsa warra jallootatti hin deddeebine karaa cubbamoonni irra adeeman irra kan hin ejjanne warra geessa wajjinis tarree kan hin teenye gammachuu qaba. Qooda kanaa isa gammadu kanatti seerri waaqayyoo itti hin tola. Innoo halkanii fi guyyaa waa'ee seera waaqayyoo iyyaada. Inni akka muka isa bishaan yaa'aa qarqara dhaabbame yeroo isaatti ija kennu baalli isaas gogee hin harcaaneti. Wanti inni hojjetu hundinus waliin qixxaataaf. Warri jalloonni garuu akka kana miti. Isaan akka habaqii qilleensi fuudhee adeemuti. Egaa warri jalloonni firdii dura hin jabaatan. Cubbamoonnis walga'ii qajeelotaa keessa hin dhaabbatan. Waaqayyo karaa qajeelotaa duukaa bu'ee hin beeka. Karaan jallootaa garuu gara badiisatti hin geessaa jedhana. Ani ergaan koo waan garuu lakkoofsa 4 kaasee haga 6'attidha. Isin garuu lakkoofsa 1 kaasatii dubbifadha akkuma dubbisee xiinxala. Inaaffaan maal lama godha yookiin immoo karaa cubbamootarra deemuun maal lama godha kan jedhu qabxiin tokkoffaanii nama akka ajjeestu si godha inaaffaan yookiis immoo ofii kee akka ajjeestu si godha inaaffaan. Maaliif hojjettanii karaa hamaarra deemuun namoonni tokko yoo laaltanii macaafa qulqulluu keessa yis wanti haaraan hin jiru dachee kanarratti na macaafa qulqulluu irraa yisoo laallee inaaffarraan kan ka'e obboloota isaanii kan ajjeesa. Fakkeenyaaf Qaayilii fi Abeelii obbolaadha. Garaa haadha tokko keessaa ba'an waan irraa dhalatan. Garuu immoo obboleessi isaa Abeelii aarsaa qajeelaa waaqayyoof dhiyeessa. Waan hojjeturraa waaqayyoon hin dhoksu. Waaqayyoof yaada isaa guutuu, garaa isaa guutuu hin hojjeta waaqayyoof aarsaa qajeelaa dhiyeessa. Qaayil garuu irraa kutee waaqayyoof dhiyeessa. Waaqayyo garuu aarsaa Abeel isa garaa qullaadhaan garaa qajeelaadhaan waaqayyoof dhiyeessu. Abeelin መስዋዕት እግዚአብሔር ተመለከተ ይላል እግዚአብሔር ቃል። የማንን የአቤልን ሃሌሉያ። እና እሱን ተመለከተ waaqayዮ አርሳ አቤል ኢሳ ኢላሌ ኢሳት ገመደ ኦቦሌስ ሳገሩ waaqayዮ ሳሲማቴፍ waaqayዮ አርሳ ሳፉዳቴፍ namni kun hojjete isa caalem tubaati arsa maqajeela waan dhiyeesse obboleessa isaatti naafee haadhoo isaa ajjeese. Argitanii obboleessatu inaaffaan isa keessa guutee waan jiruuf obboleessa isaa akka ajjeesu toon beekina furramaan itti galee akka obboleessa isaa ajjeesu godhee waaqayyo
qaayiliin na baari amma biyya lafaa jiru kanarratti habaaramaa akka ta'u wanti inni facaasa akkam biqilli wanti inni hojjete akka jangodhanne waaqayyo isaa baari jechuudha. Gaggabaabsee ergaa koo dabarsuu barbaade namoonni toon beekini inaaffaan keessa jirurraa of eeggadha. Namoonni akkasii in beekan itoo beekanii namni jaalate waan hamaan godhu inaaffaan hafuurramaan itti galee akkasin duutaniif akkasin qaanoftaniif akkasin salphattaniif akka isaan caaltaniin barbaanne waan barbaadaniif namoota akkasirraa fagaadhaa. Namoonni immoo waan akkasii deddeebi'ee isin keessa bubbulu waaqayyoon kadhadhaa yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Inaaffa jechuun hiika biraa miti gabaabsinee yoo dubbannu sagalee waaqayyoo harka waaqayyoo jala galchaa seexana diina keessaan abboomaa jedha. Namoonni garuu akka nuti harka isaanii jala of galchinu barbaadu. Inni tajaajilus harka isaa jala of galchin waan hundumtuu namni hundumtuu ogummaa qabu dandeettii waaqayyo isaa kenneen harka isaa jala of galchanii akka inni nama marraqu barbaada. የእግዚአብሔር መንፈስ ግን መሪያችን ነው። ከሰው መማር ከሰው የሆነ ጥበብ መውሰድ ትክክል ነው። ግን በሶላ መደገፍ ስጋ ለባሽን የምታመን የተረገመ ይሁን ጀዳመት ሰገሌ ዋቀዮ ነምኒ ነማፎኒ ያመነቱ ሀባራማ ሀተኡ ጀዳ ዋቀዮን ገሩት ያደኬ ጉቱ ማንነ ኤኝማኬ ከነ ጉቱዳ ሀመነዱ ጀዳ እና ዋቀዮ ተመና ዱኩማ ዋቀዮት ዋን ሆጀተን ኬሰታተው ዋን ተጃጅልተን ኬሰታተው namarraaja keessan kaasa waaqayyo nama inamanina namni gaafa sawaan tokko sin gargaaree karaa isaallee kaatanii karaa ittiin isin cabsu karaa ittiin isin salphisu karaa ittiin isin qaanoftanii deebisan harka nama sana irratti kuftan barbaadu waan ta'eef waaqayyotti amanaa. Salamoon innaa dubbatuna Salamoon nama xibabanyaa yookiin nama ogummaa guddaa qabudha. Waaqayyoon hubannaa ogummaan inni guddaan waaqayyoon sodaachuudha. እግዚአብሔርን መፍራት ትልቅ ጥበብ ነው። ወጉማን እንጀልቀባ ዋቀዮን ሶዳቹ እና ዋቀዮት ሲቃ ዋቀዮት ያማና ጀቹን በርባዳ ነሞተ ኢናፈን ራሙ ፈጋዳ ደበለተሲ ሰገሌ ዋቀዮና ዱበቱ ዮሴፍ ዋይሴና ዮሴፍ ነሞኒ ባየን ኬኛ በእነና ቃይሊስ ከነጀሴ አቤሊስ ከነጀሴ ቃይሊ ዮሴፊን ይሳከዱ በራበራና ከንዴብኔ ከንጎዴ ሆቦሎ ተሳቲ ጆሌ ያዕቆብ ደሳን እና ዮሴፊ ጆሌ ያዕቆብ ጀቹ ዛሬ አብርሃም ራዳለተኔ ሆቦሌስ ሳኩን አብጆ አርጌ ኡፌ ማቲ ሳት ጋፋይ መቱ ኑቱስ ጉጉፋሬ ሂካብጁሳ በራኒ ኑቱስ ጉጉፋሬ ጀዳኒ bolla bishaanitti dabarsanii isa gatan achiyyis waaqayyo duraan dursee bollicha bishaanicha waan gogsee fi achi baasanii immoo isa gurguratan akkuma Yihuudaan Yesuus birrii 30tti gurgure Yoosefiinis in gurguran birrii 30tti kan isa gurguranii fi daagimanya sun digganya አይደለም በራበራፍ አከን ሙልጠኔፍ በቃ ይናፈራን ሚያብጁን ያራወቱ meemudhanni kiyaraawwatu waan akkasiitiin isa gurguranii galanni waaqayyoo faata'u Yoosef achitti gurguranii seenaan Yoosef obboloonni waan umi fakkaatanii uffata isaa dhiigan makanii abbaa isaa Yaaqoobitti fidanii obboleessa keenya bineensi nyaate targine wayyaan isaa dhiigan makamee targine jedhanii uffata isaa nuusu dhiigan makanii fidanii abbaatti kennan abbaan isaa jedha baqa amman du'utti amman biyyootti dabalamutti በቃ ሙጫኮን አርጉ ባዬ ገደ ያዕቆብ ጀረ ሰገሌ ዋቀዮ ዳላሳ ዳቡት ዮሴፍ ሙጫ መጨረሻ ዳውክ ሙጫቱ ሙራቲ ባዬ ጃለተ ዳጫፈተ ቁልቁላኔ እና አከስ ጎዳኔ ሰደቢያ ኩማል ራንካ ይቤቱ ኢናፋ ኢዶን ድረስኒ ጠቀሰቲ ኢናፋዳን ኦቦሌሰጄሲ አማስ ኢናፋዳን ዮሴፍንስ ጉርጉራን አከን ጅራቶፍ ምቲ ማከን ዱፍ ዋቀዮ ገሩ ጀዳ ዮሴፍ ወጅን ትሪ ዋንተ ኤፍ biyya deemu hundumatti keessa seenee hundasaa andubbadu daqiiqan ko akkanatti hin deemne fi Yoosef biyya Gibxitti gurgurame wanti inni hojjetu hundumtu akkuma macaafa faarfannaa kana keessa isin dubbise namni waaqayyo wajjin jiru wanti inni hojjetu wal qixxaataaf yoo qormaanni jiraate yoo beelli jiraate illee hojii isaa sana keessatti wal qixxaata toora galaafinna
toora galee Yoosefii fi mootichi mana isaa hundumaa dabarsee kennee fi yeroo biraas ni qabadde dhufuu hin danda'a. Garuu waa'ee hinaaffate waan ta'eef qabxiin inni tokkoffaan nama si ajjeechisa yookiin immoo ofii keessa ajjeechisa kan jedhu. Akkasuma immoo mootota keessatti Saamu'eel keessatti yoo akkana dhufne Saamu'eel mucaannati. Waa sadii baranna Saamu'eel fi Saa'olii fi Daawit kana gidduutti jechuudha. Aannan boqonnaa Saamu'eel boqonnaa tokko irratti waa'ee Saamu'eel kadhattee argattee mucaas kan immoo mana Waaqayyoof satinaa kennite isin kennite Saamu'eel raajii ture jedhatoo mana Waaqayyoo keessaa tajaajilu. Saa'ol harree abbaa isaa barbaacha deemee Saa'ol biratti gore raajiin guddaan hin jira waa'ee nutti himaa jedhanii dhaqan mana Saamu'eel. Gaafa dhaqanii Saamu'eel ergaa Waaqayyoo sarara guutee jira dibamee raajii dubbachaa deebi'ee እግዚአብሔር በሱ ላይ ሲሰራ ነበር። እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰው ነበር። ነማ ዋቀዮ ቱሬ ገሩሞ ነማ ዳጋውቱ ኢሳኮፊሴ ዋቀዮን ዳጋውት ኢሴት ነማ ዳጋይ ሰሰዲቤ ዳጋውት ኢሴት ነማ ዳጋይት ኢናፋን ይትገሌ ዋቀዮ ሰተፈቴ ጀዳና ዳዊትን ገሩ ዋቀዮ ቶኖ ላቴክሱ ሰበርባዲ ዲበተ ጃቦም ሳረካይ ዳዊቲ ዋቀዮ ነማ ከገራ ኩቲ ጀዴ ነማ ዱጋባይፍ ዋቀዮ ጅራታ ture Daawit jechuudha. Dibanni jaboomsaarra ture Israa'eliin asfararraa ture Gooliyaadiin xaxarii xiqqoodhaan rukuteet hadda isaatiin kufee billaattiin Israa'eliin kutuudhaaf Gooliyaad dhufee xaxarii sanaan rukutee kuffisee Daawit waa Waaqayyo wajjin turee fi morma isaarree irraa kuteet kara Israa'elitti fide Daawit. Gooliyaad jechuun nama sibiila uffatee nama iddoon kamiisaa yoo rukutamellee Induun hin kufne waan tokko hin taane akka foonitti jechuudha. Waaqayyo garuu Daawit wajjin waan tureefi moo'icha kenne Filisxeemota baay'ee Waaqayyotti fixe karaa Daawit jechuudha. Sanaan booddee yeroo inni faarfatu kiraara isaa qabatee yeroo inni faarfatu Saa'olitti naafan galee wanti Daawit hojjetu wal qixxaatee fi boqonnaa tokko irratti tuqeera Daawit wal qixxaatee fi toora galee fi Saa'olitti garuu naafan galee jedhe. Gaafa Daawit hafuura Waaqayyoo keessa galee kiraara isaa rukuchaa faarfatu hafuurri hamaan Saa'ol irraan baqata ture. Garuu immoo inaaffaa sanaanii qooda faarfannaa isaatiin eebbifamee isa eebbisu ammas inaaffan irratti ka'a. Kanaaf inaaffan irratti ka'eet Daawitiin hadhachuutti Daawitiin ajjeesuuf waan baay'eetti fayyadame. Intala isaa akka Daawit fuudhe Saa'ol intala isaa fuudhee akka sababbii kanaan Daawitiin qabee ajjeesuuf godhe. Hojjettoota isaatiin ni saari'e. Waaqayyo garuu Daawit wajjin waan tureef Daawit Waaqayyo miliksaa ture, oolchaa ture, gargaaraa ture, ittiin hiikaa ture. Sinii galee kanaaf basta macarrashaa Daawitiin ajjeesuudhaaf jedheet mana xonqaayii dhaqee Saa'ol. Nama Waaqayyo dibeetu mana xonqaayii dhaqee Daawitiin akka tajjeesu Waaqayyo dubbii irraa kaase Waaqayyotti dubbachuu didee Saamu'eelin naaf kaasii nattaa dubbatu jedhee mana xonqaayii dhaqee Saamu'eel biroon duuta jedheen. Heeboottiin Daawitiin ajjeesuuf baatee Saa'ol hojjettoota isaa wajjin deemu of ajjeese Saa'ol. Of waraanee lubbuun keessaa ba'uu dinnaan hojjetaa isaatiin na ajjeesi na keessaa lubbuu koo baasi xunnaa xumurii na aggalaggalee dheeni. Itoo Daawitiin ajjeesuuf itoo Daawitiin kuffisuuf deemu hindu ofii isaatiif. Inna argitanii waa lama hubadhaas keessatti obboloota kun sagalee Waaqayyooti sagalee koo miti. Argitanii hinaaffarraan kan ka'e obboleessa isaa ajjeesuudhaaf ajjeeseera. Obboleessa isaa ajjeesuudhaaf immoo hin gurguran. Ammas immoo nama dibataa nama Waaqayyo dibata irra kaa'e maasan gooneem obbolaawwan sadan kana sinii xaqasee Abeelis sinii xaqasee sinii tuqee deebi'ee immoo Daawitis sinii tuqee Yoosef sinii tuqee qajeelota waan namaan hojjeta waan gaarii malee. Kanaaf hinaaffan irratti ka'ame. Namoota hinaaffaa qaban irraa fagaadhaa. Lubbuuyyuu nama baasisu isaan irraa fagaadhaa. Namni akka namoota gorsa hamaas hin gorsan. Namoota mana Waaqayyoo keessaas hin baasan, namoota dubbii sagalee Waaqayyoo keessaas hin baasan, namoota karaa kamiin karaa cubbuu isinitti argisiisan gorsa irra jalloota duukaan deemina. Ba'uunas isiniin jedha Waaqayyoo wajjin deema.
waaqayyo wajjin deemtanii beela'uu isinii wayya. Waaqayyo wajjin deemtanii rakkachuu isinii wayya. Namni waaqayyo wajjin jiru rakkata hin beelaa hin dheebota qobaata. Qormaanni namarra ga'een beenne isarra ga'uu danda'a. Gimbas tamacarrasha gonfootu isa eeggata. Gonfootu isa eeggata. Biyya lafaarrattis mudachaa naammatta. Na mata dureen koo kanaanan isinii goolaba.